daraa keessan na biran darbinaa sheer naa godhaa. Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya, nagaa Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Ani baay'eetti nagaa kooti, galata Waaqayyoo jira. Gidduu kana xiqqoo sooshaal miidiyaa irratti wantoota maxxansa garaa garaatiin namoonni baay'een maal taate jettanii na gaafachaa turtanii, guddaa galatooma. Warri firaas taatan, warri hiriyoota koo taatan, akkasuma fagoo dhiyoo warri naa bilbiltanis, warri koomentii jalatti illee baay'ee na gaafachaa turtan, ifa namuuf godhin naan taane warroonni jettanii na gaafachaa turtan, guddaa isaa galatooma. Xiqqoo rakkoo wayiin na mudate. Rakkoon kunis maali yoo jettanii, kanaan dura akkas naannoo ji'a 3 dura feesbuukiin koo hatamee ture. Hatamee kan ta'initti deeffamnee turre gargaarsa Waaqayyootiin, akkasumas ogeessonni sooftiweer injineeringii hojjetan hiriyoonni koo baay'een isaanii jiru. Isaan waliin ta'uudhaan feesbuukiin koo akkanaaf deebi'u ta'ee jira. Guddaa isaa galatooma jechuun barbaada. Warri na gargaartanii feesbuukiin akkanaa deebi'u, akkasuma yaadan taane maxxansa garaa garaa qeeqa waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa, akkasuma pirezidaantii isaa Sanyii Dashuu irratti qeeqa baay'ee kaasanii lolaa turanii yeroo darbe karaa feesbuukii kiyya hatame sanaanii jechuu barbaadeni. Har'as kunoo uummanni kan argu telegiraamiin koo hatamee jira. Telegiraamii koo kanarraan maxxansa garaa garaa maxxansuuf kan hatan piroofaayil telegiraamii kiyya hatamee jira. Already lakkoofsa bilbilaa kootiin ture duraanii, amma lakkoofsa bilbilaa kiyyarraa gara lakkoofsa koodii warra alaatti jijjiiramee jira. Koodii tokkoon banamee an jalqaba kanan banee lakkoofsuma koo 43tiin banee beekamaadha. Amma garuu koodii biyya alaatti irratti jijjiiramee jira jechuudha telegiraamiin kiyya. Akka jirutti piroofaayil piikcharii telegiraamii kiyya oodiyensiitti argisiisuu ni danda'a. Telegiraamni koo inni duraa beekamaadha. Inni duraa baay'ee lakkoofsa abbaa 43tiin ture, namoonni baay'een ni beeku. Asii kan qabatee jiru maayilaabilii jedhee kan qabate hiriyaa kooti, akkasuma jaalallee kiyyadha jechuudha. Isheen lakkoofsi isheen qabatte kanaan jira. Kun lakkoofsa halaatti kanatti jijjiiramee jira jechuudha. Kanaaf lakkoofsa bilbilaa biyya keessaa miti jechuu barbaadeen lakkoofsi asirra jiru. Piroofaayilichi garuu lakkoofsuma kooti. Akkuma beekamu lakkoofsi bilbilaa isin argaa jirtan lakkoofsa biyya keenyaa miti jechuudha. Koodii da'uu 24 jedhee jalqaba. Garuu piroofaayilicha kan jiru suurotuma kooti. Suurota koo ta'uusaa asirratti ni argitu. Kuni hiriyaa kiyyaa, akkasuma suurota kiyya hundi isaa asirra kan jiran jechuudha. Piroofaayil piikcharii kiyyarra kan ture jechuudha. Kanaaf amma haakii ta'ee jira jechuudha. Wantoota poosti gochaa ture hunda isaa as jalatti haalli amma keessaan jiru baay'ee nama gaddisiisa. Boruuf viidiyoon kun namoota hedduu fayyada waan ta'eef telegiraamiin koo sababni hatamuunsaa sababa guddaa waan tokkoof anaan mana hidhaa yookiin mana adabaa na galchuuf qeeqa garaa garaa achirraan poosti gochuufidha. Garuu ani wantoota kana keessa akkan harka hin qabaanne kunoo guyyaa har'aa isiniin beeksisaa. Akka guyyaan har'aa Juulaayii 5, 2025 akka alaatti, akka biyya Itoophiyaatti, biyya keenyatti guyyaan 28 jiini 10 2017 ta'uusaa isinan beeksisuu barbaada. Kanaaf har'a viidiyoo kana waraabee isiniif kaa namoonni na beektan koppii liinkii sheer naa gochuudhaan namoota biran geenye biraan akkanaaf geessan adaraa keessan isiniin jechuun barbaada. Na tabaabbara adaraa na gargaara jechuun barbaada. Oromoodhaanis waan tokko balleessan hojjedhe tokko illee hin jiru, garuu hojii mataa koo akkuma nama tokko hojii piroodakshinii hojjechaa jira. Kanaaf sababa kanaatiin yoo rakkinni tokko narra ga'eef ani wanta akkasii keessaan qabu. Namoonni immoo karaa telegiraamaa galtanii waan biraa wajjin haasoftan asumaan akka dhaabdan isiniin jechuun barbaada. Sababni isaa kana dura feesbuukii jalaan galanii meesenjeriidhaan namoota hedduu haasofsiisuudhaan qeeqa namoota irratti qaban hundasaa ibsachaa turan jarreen kana dura haakii na yaalaa godhan feesbuukii kiyya jechuudha. Guyyaa har'aa immoo telegiraamiin kiyya haakii ta'ee jira waan ta'eef
qaama isin haasofsiisu hin beektani waan ta'eef namoonni na beektan keessattuu kastamaroonni namoonni na beektan hundi keessan akka karaa kanaan sheer naa gootanii irraa of eeggattan warroota hatan kana asiin gama koon isin dabarsuun barbaada. Yeroo itti aanu telegiraam chaanelii mataa kootii deeffadhee lakkoofsa kootiin banadhee yoo danda'ame immoo akka kanan dura yoo kan ristoor ta'ee deebuu ta'e immoo telegiraam kan koo kana deebisee too'ii ittiin isin haasofsiisuu nan danda'a. Kanaaf hanga sanatti nagaa naa ta'a. Galatoomaa sheer gochuu adaraa keessan na bira darbinaa sheer naa godhaa jechuun barbaada. Nagaatti.